بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، أكما كالي إرغان أسر رئيسني درباتري boroo akkan hafne sheekni akka jedhu turan qayba qayyi kun guutuu qaba jedhu turani. Alhamdulillah, galmi guutee namni dhaabbatu jira. Kun waan guddaadha. Ergaa kalee darbesan awwaatanii asitti argamu keessaniif hedduu galatooma. Wanni an jechuu barbaadu maali? Sagantaan har'aa kun akkanuma bakka torbee kun torbee quraanaa ture. Ijoolleen dorgomanii ka tokkoffaa haga sadaffaa ba'e har'a badhaasa argatee ni galaa akkasii miti. Sheekoonni illee dubbatan. Warri sagantaa kana qopheesse isin har'a galma kana guuttanii warra badhaasame agartanii yookaan immoo keessummoota har'a dhufan kana waan isaan dubbatan dhageessanii akka galtan qofaaf miti. Qur'aana waliin hariiroo qabnu akka cimsinu waan waggaa meeqa dura dhaabbatee ture akka haaraatti jalqabame wanni kun akka bifa haaraatiin ummanni kun hariiroonni qur'aana waliin qabu ka duraa caalaa cimee akkatti fufu gochuuf. Qur'aanni gizee jalqaba muftiin dubbatanii jiranii warri ansaaraa jaarraa tokko ol yookaan immoo amata 100 meeqa wal waraanu turan. Qur'aanni dhufeeti ummata san tokko godhe ummanni sun addunyaa bulchaa ture jechuudha. Sheek Aliyyeen dubbatanii jiranii sababiin nuti ol kaanuun quraana kanaan, sababiin nuti immoo irra gad'aanaa ummata namaa kan taanu yoo quraana kana dhiisa. Nuyi akka laafaatti ilaalla, garuu immoo warri akka amantiin islaamaa kun badu, qur'aanni kun akka irraanfatamu barbaadu waan islaaminaa mul'isu tokko akka badu barbaadan. Qur'aana waan guddaa kana dhiisa, waanuma xiqqoollee yeroo tokko tokko taarika dubbisuunis barbaachisaadha. Qur'aana keessatti seenaa nabiyyootaa ka ummata kanaan dura irra deddeebi'amee nuuf himama. Akkasumas immoo kitaaboleen seenaa hedduun ni barreeffama. Maaliifi akka gizee jedhame taariikhu yu'iidu nafsa, taarikni of deebisa. Yeroo baay'ee yoo seenaa dubbistan wanti amma tahamaa jiru kanaan dura tahameeraa wanni jijjiiramu maali? Bakkee taateen sun tahamuu fi namoota taatee san hojjetantu jijjiirama malee yeroo baay'ee warri seenaa akka malee dubbisuu bar waggaa kana booda akkana ta'uuf deema, wanni amma deemaa jiru akkana ni jedhanii miti. Maaliifi of deebisee jechuu seenaan san. Ummanni muslimaa kun taarika guddaa qabu. Warri Awurooppaa barnooti amma namni tokko yoo barumsaan iskoolaarshippii argatee Awurooppaa deeme yookaan Ameerikaa deeme, Ameerikaa barate achitti PhD isaa dalagaa jira, akka waan guddaa taasisa. Nuti garuu yeroo ummanni muslimaa qur'aana qabatee hadiisa rasuulaa qabatee yeroo diinii isaatti dhiyaatee diinii isaatiin dalaguu ture san warri Awurooppaa gara dawlaa muslimaa, gara biyya muslimaa ilmaan isaanii erganii barsiisaa turan. Darajaa sanirra geenyee ture jechuudha. Garuu amma of irraanfannee of xiqqeessinee qur'aana rabbii dhiifnee isaan jala bullaa jira jechuudha. Kun maali? Sababii qur'aanarraa fagaatuu keenyaaf jechuudha. Qur'aana kana cimsinee qabachuu qabna. Ijoollee keenya barsiifatuu qabna. Amma qur'aanni kun yeroo baay'ee namni akka waan bakka aakhirama qofaaf baratamaa akkasii miti. Duniyaatti illee wanni ol nu kaasu jiruu gaarii illee jiraatuuf namni dookumantii dhiyaata san agartan. Jarri kun amma ijaan hin arganii, garuu wallaahi jiruu isaan jiraatan, gammachuu isaan jiraatan isaaniif rabbi qofa beeka.
وان دبني جالا كأرجنتو توكو كجرو تريسريت لجيفتن وان دبني جالا سمودة كأرجنتو الرباء إيدا كجرو تو ربي ترجع سينف بر وادا سينف نمني قرآن كنتي لا تقبتي أستيس دنياتيس آخراتيس من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة جرو غاري استجرات سنيد ربين جرو غاري يجون مكينة في فوقي كيسا سن غانغل شو متبر واني رجاسو قلبي كيس ومعنينا نمني أرجته إن كان قبض جزء كنتي باندو بتو تريسترس إن كابو نمني قرآن أولين درب ترفي نما نجدو كسرائد إيه دوغارا نمي قرآن كراو قرآن أولين ديم وإن كساب تجارة لن تبو كنافو وري كان عند علماء النمال جنان لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه وري موتين يوكان مو وري أنغو غرغدا قبو في المان ثاني يوكان وري كفارة وري أكفد بشنا نكون أصوبيكني وانه نعمانه كيس جروكان أصوبيكني لجالدون عليه بالسيوف سيفي ما كان قبتني ندفني جتون جمتون نمني قرآن أولين جراتو جمتون إني أرجتو نمني بران أرجتو يجون أست اللي برو آخرات اللي جرو جمتو تجراتو داف قرآن كان أولين هريرو كينيا تشيمسو قبنا إلمان كينيا برسيفتشو قبنا قرآن برسيفتشو برومسس كنس سيدلي كنس برسيفتشو قبنا يروتو كبيتو كتي أفيرمي ديمتي akka carraa waluma jala wanni manni barumsaa tokkoon affeere mee ishee ka qur'aana qara'uu fi western education kana waliin oofuun akkamii mee namni tokko akka waan ulfaataa ta'e ilaalaa maali waan akkasii jedhan western education jedhaniin ingiliffaan hangaa namni biraatis yoo dubbateen beeku akka kiyyatti yaan dubbin jechumti kun sirrii miti jedheen amana مالي في western education جرانين برومسا ورا ديا كان يجون برومسا أما إسام برسيسا جران كان هركا قدا نوتي ورا مسلمات وهركا قبا كان في سينا دوبيسو كمنان جدا مالي في سينا ذاكرة الأمة يعني نمني وني ميمورين قبا نواتو يادتي واقعدو دندو سينا أو في اللي دقني يروبا إيبر كتاب فرنجين برش حتى تاريخ مكان يابر تاريخ مسلمة إبلو فرنجين أكنه يدمو كتاب ساك يستي أكنه يدي تاريخ كينيا اللي نما بيران مبرر يسيجو تاريخ مكان يجو نما بيران مبرر يسا كان أفوا كستهون كابو برومس مهمة سانجر أن كان اللي الرجال هرك جدا نتو جل كبيجو وكجدي سنجيسا نجولين وري إهاكون بيا مسلمة فني براتو تراني يرون سومالي يرو قرآن كان أمني مسلمة قرآن كان قبته اتدلبوا التريساني كان إن شاء الله أكا كان اندرا أكا أبولين كنا مقا إسلاما كاناتين الدنيا تنبكون دولين جهاني كرومينا قدا بكا جهانسان أكا جينيوف قرآن كانت ديبوه قبناني سنين جدا جزاكم الله خيرا قرآن كانت bulchiin sillee gizee dhiifama nagaafatee sheekillee amma boodatti si aansuuf dhiifama naan jedhani an wallahi sagantama kana qofatti osoo maqaanuu na dhahamuu dhabee asirratti illee bahee dubbadhuu baadhus sagantaa akkanaa kanarratti argamuu kiyya qofaaf anaaf ulfina yeroo baay'een jedhaan ofiyyuu nama amma sheekkoonni ammas jiran kana jala nama taa'ee qara'uu qabu akka kiyyatti garuu gaa rabbumatu akkana godhe nama ofiillee waa hedduu baratuu qabu akkasitti na hubadhaa